achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa dhufe. Bidiruu isaanittis bishaan ittuma guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Isa kana qabadhaa. Jireenya isaaniitiif sodaatan kan jedhu. Yommus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisaa ka'i nuyi dhumuuf jedhan. Achumaan dammaqee qilleensichaa fi dhahaa bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifate. Qilleensichii fi dhahaan bishaanichaa dhaabbannaan gabiin guddaan hin ta'e. Kana booddee inni bartoota isaatiin meerri amantiin keessan isaaniin jedhe. Isaan garuu naasuudhaaf dinqifachuudhaan namni kun eenyu? Innoo qilleensa fi bishaan in abbooma. Isaanis isaaf in abboomamuu jedhan jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gara kadhataattiin sin deebisa. Daqiiqaa tokkoof Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo samii akka nuuf banu. Eeyyen jalqabarraa kadhataatu turtanii akkasumas yeroo waaqeffannaa tureera. Sagantaa hundumaa hirmaadheera. Yeroo baay'ee miidhagaa, yeroo baay'ee namatti toludha. Keessumaayyuu guyyaan irraa guyyaa fuulan fuulatti wal argaa iddoo waaqeffannaatti deebitanii isa ji'oota dheeraadhaaf hawwaaf dheebotaa turtan sana tokkummaa qulqullootaa jidduutti argamuudhaan guyyaatti waaqeffannaa keessaniitilee jalqabdanidha. Inni kun misiraachoo guddaadha. Guyyaa kanarratti Waaqayyo ergaa guddaa qaba. Waaqayyo ergaa isiniif qabu kana dhoowwaa tokko malee haalli tokkollee otoo hin danqin akka isin biraan ga'uuf anis akka ta'utti ergaa kana kan dubbadhuuf Hafuurri Qulqulluun akka nu gargaaruuf kadhanna. Abbaa gaarii Waaqa hundaan olii jabaa caalu. Leenca Golgootaa ilma Waaqayyoo Yesuus. Tola keef gaarummaa keef arjummaa keef galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo jiraadhaa jettee eeyyamtee guyyaa kana waan nuu kennite. Nus jaalala keef eeyyama keetiin fedha keetiin jiraannee har'a waan geenyeef guyyaa har'aa kanarra dhaabbannee si waaqeffanna. Guyyaa har'aa kanarra dhaabbannee si kabajna. Guyyaa har'aa kanarra dhaabbannee ulfina kee himna. Guyyaa har'aa kanarra dhaabbannee dubbii keessa jiraataa walitti dubbanna, walirraa baranna. Ayyaanni kees humna guddaan nu jidduutti argamu. Argamuu keedha dinqii kan hojjetu, argamuu keedha seenaa kan haaressu, argamuu keedha lafa kufanii kan nama kaasu, argamuu keedha waan hin jirre kan jiraachisu, argamuu keedha haalota ulfaatoof danqaa namatti ta'u jireenya namaarraa rukuchuu kan danda'u. Amma maqaa Gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee humni kee nu wajjin hin haatu. Eeyyen nan beeka. Ani fooniin obboloota koo irraa fagaadheen jira. Distaansiin physically distaansiin nu jidduu jira. Ati garuu iddoo hundumatti argamta. You are omniscient. You are omnipotent. You are omnipresent. Iddoo hundumatti argamta. Waan hunduma beekta. Waan hunduma dandeessa. Distaansiin sin daangessu amma maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan jiranitti ayyaanni kee ayyaanni Waaqa jabaa. Irreen Waaqa ulfina isaanii na argite. Humni kee humni Waaqa jiraataa isaanii na argite. Sagaleen ani dubbadhu kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii bira darbee jireenya maatii kanaa maatii Waaqayyoo kanaa obboloota koo hafuuraa kanaa akka inni xumuru haala isaan keessa jiran keessaa butee akka isaan baasu wanta taphatti ta'e jireenya isaanii dura akka jigsuuf ayyaanni kee humni kee dubbiin ani dubbadhu kana keessa na darbu. Beekumsi qofti nama hin jijjiiru. Dubbiin qofti nama hin jijjiiru. Yoo ati argamte garuu yoo humni kee hafuurri kee argame garuu wanti hin jijjiiramne hin jiru. Jecha tokkittuutu lafa raasa tulluu raasa. Maasee vaalidaniya kialabooriya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee humni kee hafuurri kee anaan darbee saba kana jireenya isaanii jiruu isaanii haa haaressu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkuma si barbaadanii dhufan akkuma si dheebotanii dhufan akkuma tokkummaa qulqullootaa hawwanii yeroo rakkistuu kana keessatti bakka sagadaa kanatti walitti qabaman kan haara'anii jijjiiramanii humna haaraatiin gara mana isaaniitti akka deeman gara mana isaaniitti akka galan isaan gargaara. Ameen maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Eebbifamaa Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Sila kaniin isinitti himnee kallattii tajaajila kootitti tajaajila kiyya waldaan keessatti tajaajilu keessattis iddoo Waaqayyo carraa naa kennetti sosocho'een tajaajila baay'inaan garuu marsariitiilee hawaasaa irrattidha baay'inaan kan tajaajilu FB Telegramii YouTubeii kanneen kana irratti bal'inaan akkasumas
chaanaalii televizyinii tokko irratti nan tajaajila. Pstr Dandanaa Margaa kan jedhuu fi Obdii Miidiyaa kan jedhu irra jira. Chaanaaliin kan koo YouTube, Telegram fi FB irra yeroo gara biraa tajaajila kootoora sanarraa argachuu dandeessu. Mata duree akkas jedhu irratti hin dubbadha. Ergaan sagantaa kana dhaga'e Waaqayyo saba kanaa maalan jedha. Ijoollee kee qulqulloota warra bu'aa dhiiga kee ta'an kana warra si dheebotanii dubbii kee dhaga'uudhaaf fi dheebuu qaban kanaa maal jedhuun jedhee Waaqayyoon gaafataa ture. Sababni isaa waan beeknu yoo walitti himne wanti nuti beeknu wal jijjiiruu nu haaressuun jijjiiruu hin danda'u. Kan nama jijjiiruu danda'u ergaa yerooti. Ergaa yeroo kan dhufu immoo Waaqayyoo biraa. Kanaaf hafuurri qulqulluu sagalee nama dubbisuu fi ergaa nama isinitti himu natti dubbate. Ergaan isinitti dubbatu prophetic word dha. Jireenya keessaniif hin sodaatinaa jedhiitii itti minaan jedhe. Hallelujah. Jireenya keessaniif hin sodaatinaa jedhiitti minaan jedhe. Mata dureen lallaba koo guyyaa har'aa jireenya keef hin sodaatin kan jedhudha. Hallelujah. Mee lafa jirtanitti ani jireenya koo hin sodaadhu jedha. Hallelujah. Sagaleen disturb akka hin taaneef akka mute irra keessa naagala bakka jirtanitti garuu jireenya koo hin sodaadhu jedhame. Hallelujah. Jira Yesuus Kiristoos. Waaqni hunda danda'u. Waaqni dubbatee dubbisaa wajjiniin jiru. Waaqni dubbatee dubbisaa wajjiniin hojjechuu beeku. Har'a maal isiniin jedha? Jireenya keessaniif hin sodaatina. Hallelujah. Ilaa kutaa macaafa qulqulluun amma isinitti himerraa yookaan isiniif dubbeessarraa kan isin argattanii Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka bu'oota wajjin waggaa 3 walakkaa akka ture sagalee Waaqayyoo irraa ni dubbifanna. Egaan yeroo dheeraa duuka bu'oota wajjin ture keessatti isaan barsiiseera, isaan gorseera, isaaniif kadhateera, yeroo isaan beela'an nyaachisee, yeroo isaan dheebotan isaan obaasee karaa fi kallattiiwwan garaa garaatiin tajaajila dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo hedduu isaan jidduutti isaaniifis akkasumas saba naannoo isaanii jiran irratti hojjeteera. Haa ta'u malee gaafa tokko Gooftaan Yesuus Kiristoos koottaa gara gamaatti ceenaa jedheetu isaanitti dubbate. Guyyaa kana bira osoo hin gahin yeroo garaa garaatti Gooftaan Yesuus dinqiilee garaa garaa hojjete. Gara beeta Sayidaatti ce'aati na eegaa gara gamaatti ce'aa jedheetu guyyaa gara biraan Gooftaan Yesuus Kiristoos isaan bobbaasetu ture. Gaafa kana garuu ce'aa jedheen otoo hin taane koottaa gara gamaatti ceenaa isaaniin jedhe. Kana jechuun adeemsa sana keessa imala sana keessa Yesuus Kiristoos jira jechuudha. Qooda fudhateera jechuudha. Wajjiniin deemaa jira jechuudha. Gaggeessee biraa deebi'e miti. Beenaa jedheetu biraa deebi'e. Koottaa wajjiniin deemnaa. Koottaa wajjiniin ceenaa. Ittiin jedhe. Hubadhaa asirratti gaaffii yookaan waamicha hin ceena jedhu kan dhiyeesse Yesuus Kiristoos ta'uu isaati. Isaan keessaa yookaan duuka bu'oota keessaa namni tokko haceenu jedhee gaaffii yookaan yaada hin dhiyeessine. Namni ta'ee ka'ee ajaja hin kennine. Ajaja kan kenne waamicha ce'umsaa, waamicha imalaa kan kenne Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu argina kutaa kanarraa. Inni biraa kutaa kanarraa kan nuti arginu guyyoota baay'ee keessaa guyyaa tokko jedha. Jalqabuma irratti guyyaa tokko yookaan gaafa tokko jedha. Guyyoota baay'ee keessaa gaafa tokko hin ceena ittiin jedhe jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa baay'ee keessaa koottaa gara gamaatti hin ceena ittiin jedhe. Kanarraan kan ka'e Yesuus Kiristoosis bidiruu keessa galee duuka bu'oonnis bidiruu keessa galanii waliin ta'anii karaa deemuu jalqaban. Eessa dhaquudhaaf? Gara gamaatti ce'uudhaaf. Gara Gooftaan Yesuus Kiristoos hin ceena ittiin jedhetti. Gara Gooftaan Yesuus hin dhaqna ittiin jedhetti waliin ta'anii deemuudhaaf waliin ta'anii ce'uudhaaf imala jalqaban. Baay'ee kan nama ajaa'ibu Gooftaan Yesuus Kiristoos gara bukkeetti goree bidiruu sana keessa irrafe jedha macaafni qulqulluu. Bidiruu sana keessa irrafe jedha. Maaliif bidiruu sana keessa rafe yoo jenne gara booddee rasnittiin hima icciitiisaa yookaan dhoksaasaa. Kanarraan kan ka'e duuka bu'oon bidiruu sana keessa otoo jiranu bubbeen hamaan tokko qilleensi hamaan tokko ka'ee bubbisuu jalqabe. Yeroo bubbeen hamaan bubbisuu jalqabu lakkoofsa 24 irraa maal jedhaa? Yemmus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsu lakkoofsa 23 irraa kaaseen dubbisaa. Utuu bidiruudhaan ce'aa jiranii Yesuus achuma keessa irrafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa hin dhufe. Bidiruu isaanittis bishaan itti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan jedha. Maal gochuu jalqabnaan? Bishaan bidiruu isaanitti seenuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif maal godhan? Hin sodaatan jedha. Ergaan koo har'aa jireenya keef hin sodaatin kan jedhudha. Ameen. Haaleluyyaa. Jireenya keessaniif hin sodaatinaa kan jedhudha. Haaleluyyaa. Namni amane tokko
jechaaf otoo hin taane amantiidhaan jechin dubbadhu kun yookaan jechin ani labsu kun jireenya koo irratti dhiibbaa fiduu qaba. Hojii hojjetu qaba. Jechi kun jecha Waaqayyooti. Ergaan kun ergaa Waaqayyooti jedhee namni amanu jireenya koof hin sodaadhu jedhee miira isaatti foon isaatti namummaa isaatti ta'e. Haleluuyaa. Jireenya keef hin sodaatin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf isaan maal jedhu jireenya isaaniitiif hin sodaatan jedhu. Sababa jireenya isaaniitiif sodaataniif gara Yesuus Kiristoos dhaqanii barsiisaa nuuf dhumatee nu oduudhaaf jirra. Nu odumachuudhaaf jirta. Callisteetu nu laaltaa. Callisteetu ciistaa jedhanii Yesuus Kiristoosin hin dammaqsan jedha. Kottaa duuka bu'oonni jireenya isaaniitiif akka sodaatan maaltu isaan godhe? Duuka bu'oonni jireenya isaaniitiif akka dhiphatan maaltu isaan taasise? Asirratti qabxii gurguddaa afur argachuu dandeenya. Jireenya isaaniitiif akka sodaatan, jireenya isaaniitiif akka dhiphatan, waa'ee jireenya isaaniitiif akka jeeqaman, abdii isaa xumuraa yookaan abdii kutannaa isa xumuraa irra akka isaan kan isaan godhe keessa inni tokkoffaan bubbeen humna guddaan bubbisaa gara bidiruu isaaniitti dhufudha. Haleluuyaa. Qabaddaa duuka bu'oonni jireenya isaaniitiif akka isaan sodaatan kan isaan godhe tokkoffaan bubbeen humna guddaan bubbisaa gara isaaniitti dhufudha. Bubbeen kun bubbee cimaadha. Bubbeen kun bubbee karaarraa isaan kaachisuu danda'u. Bubbeen kun bubbee markaba isaanii fuudhee deemuu danda'u. Bubbeen kun bubbee lubbuu isaanii dabarsuu danda'u. Bubbeen kun bubbee yaaddessaa, bubbee humna qabu, bubbee cimaatu ture. Bubbeen cimaan kun humna guddaadhaan wal dhiibee humna guddaan uursaa gara bidiruu isaaniitti dhufe jedha. Sababa kanaaf baay'een sodaatan, sababa kanaaf baay'ee yaaddaan, sababa kanaaf abdii kutannaa isa cimaa keessa galan. Qabadhaa. Inni lammaffaan jireenya isaaniitiif akka isaan sodaatan, jireenya isaaniitiif akka abdii kutatan, jireenya isaaniitiif akka isaan yaaddan kan isaan godhe bishaan bidiruu isaanii keessa lixuu jalqabudha. Bubbeen cimaan kun bubbisee bira darbe miti. Bubbeen cimaan kun sagalee dhageessisee bishaan olii gadi rurrukutee olii gadi raasetu darbe miti. Bubbeen cimaan kun bidiruu isaanii hamma ta'e tokko karaarraa dabseetu darbe miti. Bubbeen cimaan kun bubbisee dhufeetu isaan irraa goree darbe miti yookaan hin dhaabbate miti. Bubbeen cimaan bubbisaa dhufe maal godhe bishaan bidiruu isaaniitti naquu jalqabe. Bishaan bidiruu isaaniitti guutuu jalqabe. Isaan keessa baay'een isaanii qurxummii qabuudhaan beekamu waan ta'eef qurxummii qabanii jireenya isaaniitti gaggeessu shaakala qabu waan ta'eef hojiin isaanii kan baay'een isaanii kan akka Pheexroos, Yaaqoob, Yohaannis fa'i naannawa galaanaa deddeebi'anii beeku waan ta'eef bubbeen cimaan gaafa bubbisuu fi bishaan gaafa bidiruutti nam'uu jalqabu riiskiin guddaan akka isaan mudachuu danda'u ni beeku. Keessumaayyuu bidiruutti bishaan galuu jalqabnaan carraan isaan qaban liqinfamuu qofa. Carraan isaan qaban nyaatamuu qofa. Carraan isaan qaban badduu ba'uu qofa. Fudhatamanii deemuu qabu. Bishaantu bidiruu isaaniitti nam'uu jalqabe jechuudha. Yeroo bishaan bidiruu isaaniitti nam'uu jalqabu bidiruun isaanii gadi bu'aa dhufte jechuudha. Liqinfamuu jalqaban jechuudha. Sababa kanaaf ni sodaatan, sababa kanaaf jireenya isaaniitiif yaaddoo guddaa keessa galan, abdii kutannaa keessa galan, nuuf dhumatte jechuu jalqaban. Kana booddee hin jiraannu jechuu jalqaban. Kana booddee lafa yaadne sana, lafa baaniif sana qaqqabuu hin dandeenyu jechuu jalqaban. Waa'ee jiruu isaaniitiif abdii kutan, waa'ee jireenya isaaniitiif abdii kutan. Inni sadaffaan jireenya isaaniitiif abdii akka kutan kan isaan godhe gooftaan Yesuus Kiristoos rafuu bidiruu sana keessa rafuu. Ilaalaa isaan yaaddoo keessa jiru, isaan wacajii keessa jiru, isaan sodaa keessa jiru, isaan raafamuu, urgufamuu keessa jiru, nuu dhumate jechuu keessa jiru, banne jechuu keessa jiru. Waan qabanii waan gadhiisan wallaalan gooftaan Yesuus Kiristoos garuu yeroo sanatti akka isaanii wacaa jiranii, akka isaanii iyyaa jiranii, akka isaanii urgufamaa jiranii, akka isaanii bo'aa jiranii callisee gab jedheetu ni rafa ture. Caalatti isaan aarse, caalatti yaaddoo keessa isaan galche, caalatti abdii kutannaa keessa isaan galche. Sababni isaa otoo nuti dhiphannu, otoo nuti jeeqamnu, otoo wanti abdii nu kutachiisu nu mudatee jiru iyyi keenya, dhiphinni keenya maaf isatti dhaga'amuu dide, maaf cal jedha, maaf ciisa, itti toleetu ciisaa. Iddoo ciisanii, iddoo itti boqotanii, iddoo itti haara galfatanii, iddoo itti hirribni nama qabu iddoo nuti jiru. Sababni isaa haalli nuti keessa jiru ulfaataa, haalli nuti keessa jiru yaaddessaaf rakkisaadha jedhan. Kottaa waan tokkoon isinitti hima. Haalli keessa jirtan ulfaataa ta'uu mala.
haalli keessa jirtan yaaddessaa ta'uu mala, haalli keessa jirtan abdii kutachiisaa ta'uu mala, haalli keessa jirtan boqoo akka ol qabatanii hin deemne kan isin godhu, baatanii nagaatti akka hin galle kan isin dhorku, boqonnaa kan isin dhorku, konfertii kan isin dhoohu ta'uu danda'a. Garuu haalli waan barbaade yoo ta'ellee Kiristoos jennaan hin jiraatama, Kiristoos jennaan hin deemama, Kiristoos jennaan hin ba'ama, Kiristoos jennaan hin galama. Haleluuyaa! Ralabachiina moo yaalabadii dhibiqas. Kottaa sinittan hima. Nuti kan jiran haalli yoo mijate miti. Comfort zone keessa yoo jiraanne miti. Sababa jiraatan nu wajjin ta'uuf jiran. Sababa jiraatan nu wajjin jiraatuuf jiran. Haleluuyaa! Haalli keenya waan barbaade ta'a. Kiristoos nu wajjin jiraannan garuu hin jiran. Ilaa biyya lafaarra Kiristoosin alatti gaaraantii jireenyaa hin qabu. Wabii jireenyaa hin qabu. Yoo wanta akkasii akkas ta'e nagaa jiraata. Yoo wanta akkasii akkas hin taane immoo akkas hin taane hin jiru. Biyyi lafaa nagaa hin qabu. Haalli keenya yeroo hundumaa waan gaarii nutti himu. Tokkoon dhufa tokkotti darba. Tokkotti dhufa tokkotti darba. Chaalenjiin biyya lafaarraa dhuma hin qabu. Dhaabbii hin qabu. Keessumaayyuu bara dhumaa keessa jirra. Barri dhumaa hamma nutti dhiyaataa jiru. Chaalenjiin dhufaatu jira. Amma rakkoo dhukkuba COVID-19tiin addunyaan raafamaatu jirti. Haa ta'u malee dhukkubni kun gaafa darbe dhukkubni biraa dhufuu danda'a. Dhukkubni kana caalu. Haalli biraa dhufuu danda'a. Haalli biraa dhufuu danda'a. Wabiin keenya addunyaa sekuritaati keessatti sekuritiin keenya eegama otoo hin taane wabiin keenya sekurisa ta'e Yesuus Kiristoos keessa jira. Haleluuyaa! Jireenyi keenya, jiruun keenya, nagaan keenya ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos keessa jira. Maaliif nuti biyya lafaa wajjin hin boonu? Maaliif nuti biyya lafaa wajjin hin wajju? Sababni isaa kan keenya haalan garasi. Haleluuyaa! Sababni jiraannuuf wabii jiruu keenyaa, wabii jireenya keenyaa biyya lafarraa fudhanne otoo hin taane ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos biraa fudhanne. Haleluuyaa! Ilaa wabiin jireenya isaanii isaan bira ture hin ceena kan jedhe Kiristoos ture. Otoo Kiristoos isaan bira jiru yaaddoo keessa galan jechuudha. Kiristoos rafuun, Kiristoos ciisuun caaladhumatti jireenya isaaniitiif akka isaan abdii kutan isaan godhe. Inni arfaffaan jireenya isaaniitiif abdii akka kutan kan isaan godhe amantii dhabuu isaaniiti. Amantii dhabuu. Ilaalaa osoo sadarkaa kanarra hin gahin gooftaa Yesuus Kiristoos namoota 5,000 biddeena ija 5 qurxummii jala nyaachisee arganiiru. Duudaa dubbisee arganiiru. Jaamaa ija banii arganiiru. Naafa utaalchisee arganiiru. Kanaan dura gara Beetesaayidaatti ce'aa isaan hin jedhee otoo ce'uuf jiranuu karaatti bubbeen isaanitti ka'ee nuuf dhumate yeroo jedhu gara halkan walakkaa qilleensa sanarra galaana sanarra miilla isaatiin deemaa dhufee bubbee gam godhee arganiiru. Raajii gurguddaa, dinqii gurguddaa arganiiru. Haa ta'u malee rakkoon kun isaan bira geenyaan sodaatanii amantiin isaan keessaa dhume jechuudha. Amma gooftaan Yesuus Kiristoos amantii isaanii guddisuu barbaada. Yeroon biyya lafaa fooniin isaa wajjin jiru dhumachuudhaaf jira waan ta'eef. Yeroon biyya lafaa irra fooniin jiraatee daabboo isaaniif kennu dhukkuba isaanii irratti kadhatee fi isaan fayyisu dhumachuudhaaf jira. Ergama isaa xumuree deemuuf jira waan ta'eef amantii isaan shaakilchiisuu barbaadaa ture jechuudha. Kanaaf abdii kutatan. Qabxiilee gurguddaa arfan kana. Jireenya isaaniitiif abdii akka kutan maaltu isaan godhee? Jireenya isaaniitiif akka yaaddaan maaltu isaan godhee? Tokkoffaan bubbeen humna guddaan bubbisaa gara bidiruu isaaniitti dhufu. Lammaffaan bishaan bidiruu isaanii keessa galuu jalqabu. Sadaffaan gooftaan Yesuus Kiristoos waan ta'aa jiru kan akka nama argine ilaalee rafu. Arfaffaan amantii dhabuu isaaniiti. Kottaa erga kana hundumaa ta'e yaaddoo keessa galanii abdii kutatanii maal godhan? Erga abdii kutatanii erga waa'ee jireenya isaaniitiif abdii kutatanii maaltu ta'e? Wantoota gurguddaa afurtu ta'e. Haleluuyaa! Ergaan keessa wantoota namatti ufee isinitti dubbadu keessa jira. Ergaan keessa wantoota nama isiniin haasa'u keessa jira. Erga jireenya isaaniitiif abdii kutatanii sa'aatii dhume at the meantime solutionii barbaaduu jalqaban. Furmaata barbaaduu jalqaban. Amma abdiin kutannaan nun baasu jedhan. Amma abdiin kutannaan falan ta'u jedhan. Amma wacuun falan ta'u jedhan. Amma iyyuun falan ta'u jedhan. Karaa du'aa barbaaddachuun falan ta'u jedhan. Baay'ee liqinfamuudhaaf wacuun falan ta'u. Amma fala barbaaduu nurra jira. Eenyutu nu wajjiniin jedha. Eenyutu ce'aa nuun jedha. Eenyutu karaa nu jalqabsiisa. Eenyutu imala nu jalqabsiisa. Yesuus miti. Kaachaa kan nun jedhan Yesuus miti. Inni immoo nu wajjiniin jira miti. Rafee jira miti. Maaliif isaan dammaqsinu jedhan. Haleluuyaa. Maaliif isaan kaafnu? Maaliif haala qabatamaa keessa jiru isatti himnu jedhan. The best solution. Garuu itti dhi'ee. Garuu itti dhumate. Amma lubbuun nu keessaa ba'e jedhanii abdii kutannaa isa xumura climax irraa amma gaanti taa'utu isaan irra turre malee oopshinii fi filannoon isaanii inni guddaan Yesuusin dammaqsuu ture jechuudha. Kanaaf gara Yesuus Kiristoos deemaa dhaqan. Gara Yesuus dhaqanii akkas jedhan. Yesuus Kiristoos hin tuttuqan.
intutukan dammaki barsiisa kai barsiisa otoo nuti dhumuuf jirru callista nuti dhumaa jirra nuuf dhumataa jirra nuti badaa jirra nuti duudhaaf jirra jedhan atin duutu ameen hallelujah isnin duutu maqaa gooftaa Yesuus haalli isin ajjeesuu barbaadu jiraachuu danda'a wanti isin balleessuu barbaadu jiraachuu danda'a maqaa nama Naazreetu Yesuusin garuu hin duutan mee sagalee keessan ol fudhaati harka keessan kaasati anin du'u jedha jeellaaraa bachaa namati anin du'u jedha nuti hin duunu jireenyatti jiraanna malee jedha weeraa la dhiigaa Soophiyaa namati nuuf dhumate jedhan nuuf dhumate duudhaaf jirra jedhan laabiira dhuguma haalli qabatamaan isaan keessa jiran kan isaan balleessu ture haalli qabatamaan keessa jiran akka isaan abdii kutatan akka isaan hidhata isaanii hiikkatan kan isaan godhu ture garuu isa dabarsee isaan kennuu hin dandeenye isaa wajjin jiru waan miis godhan qabu ilaa hubadhaa haalli qabatamaan sirrii isaan waan tokko baraniitu waan tokko wallaalan kan isaan baranii haala qabatamaa isaanii observe gochuu danda'anii bubbeen bubbisee dhufee fi bishaan bidiruu isaaniitti namuu jalqabe isaan balleessuu akka danda'u realitiin jiru dhugaa ta'uu baraniiru kan isaan daggatan garuu inni haala gararraa jiru inni koosna dhabamsiisuu danda'u abbaan furmaataa bukkee isaanii akka jiru isaan wajjin akka jiru dagachuu isaaniitu jireenya isaaniitiif abdii fudhachiisa amantootaa qulqullootaa ijoollee Waaqayyoo ilaa waan tokkoon isiitti hima jireenya jiraachuu barbaaddu nagaan keessan guutuu akka ta'u barbaaddu haala keessan otoo hin taane Waaqa keessan amanaa hallelujah mee otoo harkaan waliin qabin haala kee otoo hin taane Waaqa kee amanii waliin jedha hallelujah jeelaaraa labadii bigaas mee sapooria diina borra babadiassa haala keessan otoo hin taane Waaqa keessan amanaa reality waan jedhu qaba reality waan dubbatu qaba saayinsii waan jedhu qaba namni waan jedhu qaba haalli waan jedhu qaba miirri keessa waan isiniin jedhu qaba seetanni waan jedhu qaba garuu kan isin dhaalu isa waan inni jedhee amen garuu kan humna qabu isa waan inni jedhee garuu kan isin jiraachisu isa waan inni jedhee reedaa maayyaa jeelaa babadi jireenyi kiristaanummaa eenyu irratti hundaa'e yoo ta'e amma amantii isaati so at the meantime at the last akani Yesuus hin dammaqsan erga kasarani erga waan baay'ee miis godhani Yesuus nuuf dhumattee otoo nuti duuba callistaa dammaqi jedhani jeelaa baadii qabolla yeroo dhumattee saa ta'uti gara Yesuus dhufuun isaanii baay'ee gaarii beektuu qulqullootaa yeroo baay'ee Kiristoos akka nu wajjin jiru daganneetu sa'aatii dhumati erga kasarreen booda erga birrii baay'ee fixnee erga qabeenya keenya baay'ee luus goone erga humna keenya luus goone erga beekumsa keenya luus goone fartii qabnu hundumaa erga luus goone furmaata barbaada Yesuus bira dhaqe waa maraa furmaanni jalqaba gara Yesuus namni jalqaba waan hundumaaf dursa Yesuusin godhateen qaana'uun salphatu jechuudha furmaata argate jechuudha isaan kun garuu sa'aatii dhumetti abdii kutannaa xumuraa keessatti Yesuusin barbaadan dhumarratti Yesuus bira dhaqin erga kasartee Yesuusin hin barbaadin erga waan baay'ee of harkaa dhabde erga waan baay'ee gadhiiste Yesuus bira dhaqin Yesuus at early time barbaadi inni furmaata siif kenna otoo jilbi kee hin bu'in otoo abdiin kee hin dhumin otoo hirriban dhabin otoo mogoleessi hin bu'in otoo wanta ta'e tokko luus hin godhin isa si wajjin jiru jabaa ilma Waaqayyoo amanii isa wajjin communicate godhi gaaffiin kee deebii argate hiikkoon kee hiika argate so egaa Yesuusin dhaqanii dammaqsanii jechuudha ergasii waan gurguddaa afurtu ta'een isiniin jedhe tokkoffaan Yesuustu dammaqe Yesuustu ka'e saa erga abdii kutatanii erga nuuf dhume jedhanii booda Yesuusin dammaqe maal gochuuf bubbee gab gochuudhaaf maal gochuuf jireenya isaanii sekuur gochuudhaaf maal jechuudhaaf gaaffii isaanii deebisuudhaaf maal gochuudhaaf isaan tasgabbeessuudhaaf raalaa baay'aa doonaa mashee biroodiyaa namoosiyaa maal gochuudhaaf nagaa isaaniif kennuudhaaf maal gochuudhaaf isaan ceesisuudhaaf haalelujaa gara jalqabas jedhetti gara hin deemne jedhetti destineeshinii isa jalqabaa gara sanatti isaan geessuudhaaf ni dammaqe maqaa gooftaa Yesuusin har'a Yesuusiif kaa'ame har'a Yesuus isiniif kaa'e wanti si yaaddesu jira haa jiraatu darsaana guutee maayikiroodan ijaaramee wanti jireenya keessa burjaa Yesuus jira haa jiraatu Yesuus itti dammaqame ilmi Waaqayyoo itti dammaqa Yesuus itti kaanan hiddoo dhaba Yesuus itti dhaab kaanan humna hin qabu Yesuus hin dammaqe haalelujaa hin dammaqe sa'aatii abdii kutatanitti kottaa wanti sin raasu jira wanti sin dhiphisu jira wanti sin yaaddesu jira Yesuus ilmi Waaqayyoo leenci Golgootaa itti isiniif dammaqa Yesuus irratti naaf dammaqa jedhame
Yesuus itti naaf dammaqa jedhame. Yesuus itti naaf kaa jedhame. Cheela rabadina moya. Rabababadias. Mavelodian. Cheina mama dias. Hela diga boya. Inni sirraasaa jiru amma Yesuus itti sinif dammaqu qofatti. Inni siniphisaa jiru amma Yesuus itti sinif ka'u qofatti. Gaafa kee waan hojjetamutu jira. Gaafa kee waan xumuramutu jira. Gaafa kee waan sirratutu jira. Gaafa kee waan qaqqajeelutu jira. Hallelujah. Jeela baba yadiana mosia dia. Waan tokko isitti. Isa biyya keenya raasaa jiru fi Yesuus hin ka'a. Isa mandara keenya raasaa jiru fi Yesuus hin ka'a. Isa maatii keessa raasaa jiru fi Yesuus hin ka'a. Yeroodhaaf bubbeen dhufee markaba isaanii raaseera. Yesuus garuu hin callise. Yeroodhaaf bishaan bidiruu isaanii guuteera. Yesuus garuu hin callise. Waan dhuman isaanitti fakkaate Yesuus garuu hin callise. Waan jireenya itti fufutti hin fakkaanne Yesuus garuu hin callise. Haa ta'u malee amma dhumaatti hin callifne hin ka'e. Hallelujah. Koottaa isinitti ani ijoollee Waaqayyoo. Waan amma addunyaa kana keessatti ta'aa jiruuf Yesuus waan callisinitti fakkaata malee hin callisu. Yeroo itti ka'uu qaba. Waan amma dhaloota keenya lammii keenya irratti ta'aa jiru kanaaf Yesuus amma dhumaatti waan callisee ta'a waan callisee ilaalu sitti fakkaati. Dhumaatii saba keenya dhumaatii dhaloota keenya hanga dhumaatti Yesuus callisee waan ilaalu sitti fakkaati. Du'a ilmaan namootaa warra akka bifaaf fakkeenya Waaqayyoo tumaman warra koronaadhaan dhumaa jiran callisee amma dhumaatti koronaa kana addunyaa kana irratti moosisee waan ibsu sitti fakkaati. Guyyaa Waaqayyoo gooftaan koronaa irratti ka'utu jira. Guyyichis dhiyoodha. Guyyaa Waaqayyoo warra abbaa irree irratti ka'utu jira. Guyyichis dhiyoodha. Guyyaa Waaqayyoo dhukkuba addunyaa kana raasaa jiru irratti ka'u. Guyyaa Waaqayyoo hiyyummaa irratti ka'u. Guyyaa Waaqayyoo gadda irratti ka'u. Guyyaa Waaqayyoo dhiphina irratti ka'u. Guyyaa Waaqayyoo qoccoolloo irratti ka'ee gam godhutu jira. Hallelujah. Reelaatiis. Yesuus hin dammaqe. Mee hin dammaqe jedhaa. Rafee miti hin baay'isuu. Yesuus Kiristoos rafee miti. Sababa qaba ture. Sababa isaa isinitti hima. Haa ta'u malee dhuma kee baduu kee laalu. Baduun kee Waaqayyoon hin gammachiisu. Yeroo itti ka'uu qaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti Yesuus hin dammaqe jechuudha. Yesuus dammaqnaan garuu Yesuus kaanan garuu furmaatatu jira. Hallelujah. Dammaquu Yesuus Kiristoos akkasitti mudhatina. Isa isin halkan raftanii gaafa lafti barii jechaa ija keessan xaxara gataa kaatan sana miti. Never. Never. Ka'uun Yesuus Kiristoos furmaata fiduudha. Ka'uun Yesuus Kiristoos hojii hojjechuudha. Ka'uun Yesuus Kiristoos waa tottolchuudha. Ka'uun Yesuus Kiristoos waa sirreessuudha. Ka'uun Yesuus Kiristoos buqqa'uu kan qabu buqqisuudha. Dhaabamuu kan qabu dhaabuudha. Jijjiiruu kan qabu jijjiiruu tolchuu kan qabu tolchuudha. Har'a maqaa gooftaatiin Yesuus jireenya keessan irratti isiniif dammaqa. Mee ameen jedhaa isiniif dammaqa. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin isa isin dhiphise irratti isiniif dammaqu. Isa isin rakkise irratti isiniif dammaqu. Isa isin yaaddesse irratti isiniif ka'u. Isa boquu keessan gadi qabe irratti isiniif ka'u. Isa harka isin qabe irratti isiniif ka'u. Isa afaan isin qabe irratti isiniif ka'u. Dubbachuu otoo barbaaddan dubbachuu otoo dandeessan isa raba isin qabe irratti isiniif ka'u. Isa jilba sirraasa irratti waa'ee jiruudhaa waa'ee jireenyadhaa akka yaaddoftan isa isin godhe isa humnan qaba aboon qaba baran qaba jedhu irratti Yesuus isiniif ka'u. Fudhadhaameen isiniif ka'u. Maqaa Yesuusin isiniif ka'u. Natti ulfaate wanti jettan jira. Na yaaddesse wanti jettan jira. Na rakkise wanti jettan jira. Wanti abdii kutatan jira. Maqaa Yesuusin itti isiniif dammaqu. Maqaa Yesuusin ilmi Waaqayyoo itti isiniif ka'u. Ameen. Hallelujah. Lammaffaa irratti maaltu ta'e yoo jettan lammaffaa irratti maaltu ta'e gooftaa Yesuustu bubbee sana ifate. Ifatamuutu ta'e. Ni ifate jedha. Ka'eetu jedha lakkoofsa 24 irraa bubbee fi qilleensa sana maal godhe? Inni ifate jedha. Afaan Amaaraatiin gassatsa jedha. Hallelujah. Inni ifate jedha. Mee inni ifate jedhaa? Ni ifate jedhaa? Ni ifate jedhaa? Maal ifate? Isa jireenya isaanii irratti abdii kutachiise. Maal ifate? Isa isaan yaaddesse. Maal ifate? Isa isaan dhiphise bubbee sana jechuudha. Ni ifate. Hallelujah. Ni ifate. Hallelujah. Yesuus Kiristoos gooftaa. Ilaa. Inni abdii isin kutachiise kun isa ifatamuudha. Inni si yaaddessaa jiru isa ifatamuudha. Isa ifatamnaan iddoo gadhiisu. Isa ifatamnaan bakka gadhiisu. Isaadhaan isin dhiphisaa jiru. Isaadhaan isin yaaddessaa jiru. Kanaaf gooftaan Yesuus har'a sagalee misiraachotiin gara keessan kan dhufe. Jireenya keessaniif hin yaaddeenaa sababni jedhame isa si yaaddessutu ifatama waan ta'eef. Hallelujah. Maaltu si yaaddessaa jira ijoollee Waaqayyoo? Addunyaa borcamtuu keessa jira. Eeyyee ani nan beeka. Haalli dhageenyu wanti nuti dhageenyu wanti nuti arginu hundumtuu ulfaatan eeyyee garuu hin ifatama. Hin ifatama afaan Kiristoosin.
Gamjid jedhan gooftaa Yesuus. Calli jedhan gooftaan Yesuus. Dhaabadhu jedha gooftaan Yesuus. Buqqa'i jedheetu buqqisa gooftaan Yesuus Kiristoos. Elaa ijoollee Waaqayyoo. Wanti nu raasu hundumtu waan furmaata hin qabne isinitti hin fakkaatin. Wanti nu dhiphisu hundumtu waan fala hin qabne isinitti hin fakkaatin. Wanti nu marse hundumtu waan fala hin qabne nutti hin fakkaatin. Fala qaba, furmaata qaba. Gaafuma mataan xiqqoo nu bowwaafate duuf jenna. Gaafuma chaalenjiin tokko nu fudhate harka kennana. Don't give up. Harka hin kennin furmaanni jira. Dhukkubsachuu jechuun du'uu jechuu miti. Jibbamuu jechuun bara baraan jibbamanii hafuu jechuu miti. Hariyatamuu jechuun bara baraan hariyatamanii hafuu miti. Of harkaa dhabuu jechuun bara baraan of harkaa dhabuu miti. Dhukkubsachuu jechuun du'uu miti. Dhukkuba booda jireenya jira. Du'uu jechuun immoo baduu miti. Du'aan booda jireenya jira. Haala isin mudatetti daftanii harka hin kennatina. Duuka boonni amantii dhabanii harka kennan. But don't give up. Harka hin kennin. Harka hin kennina. Wanti harka isin kennisiisuu barbaadu danuutu jira. Wanti ofirra gad isin teessuu barbaadu danuutu jira. Garuu furmaanni jira. Marfamtanii qofaaf. Isinitti marsee qofaaf. Haalli ulfaatee qofaaf. Inni isin jettan sun hin ta'u. Gooftaan isa jedhetu ta'a. Reelabajina mooyya. Maakroovaa badida booyya. Maayiseelia booyya badiya. Inni fate gooftaan Yesuus Kiristoos. Mee lafa jirtanii harka keessan ol kaasaa. Achumatti harka keessan kaasaa. Maaltu si yaaddessaa jira? Hin buusin harka keessa. Maaltu si dhiphisaa jira? Maaltu akka sodaattan isin godhe? Maaltu si marsee jira? Maqaa gooftaa Yesuusin kan ifatame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin kan ifatame haa ta'u. Dhagaa qalbeeffadhaa. Abooran dubbachuu kennaa abooran dubbachuun qaba. Amaneen dubbadhaa. Waaqayyo afaan koo wajjin ta'ee hojjeta. Afaan kee wajjin hin jira jedhee Waaqayyo daa'imummaa kootti waadaa naaf galu. Haaleluyyaa. Waan baay'ee gochuuf hin cinqabu. Amaneen dubbadhaa. Warra amanee fudhateef isumatu ta'a. Haaleluyyaa. Maaltu sirraasaa jira? Yesuus Kiristoos ka'eetu maal godhe? Maal godhe? Inifate jedhe. Inifate jedhe. Maqaa Yesuusin isin dhiphisu haa ifatamu. Ifadhe maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa fuudhuun kan ifatame haa ta'u. Gaa'ila keessan irraa ifadhe. Haaleluyyaa. Kaleessa gooftaan Yesuus Kiristoos foon uffatee biyya lafaarra waan ture ifate. Foon uffatee biyya lafaarra waan ture ifate. Har'a gooftaan Yesuus foon uffatee biyya lafaarra hin jiru. Ambaasaadara Kiristoos ta'ee biyya lafaarra kan jiru ana isin. Qooda afaan Kiristoos ta'ee kan isiniif dubbataa jiru har'a isa Waaqayyo irraa fudhadheen anatu dubbataa jira. Har'a qooda Kiristoos bakka bu'ee kan dubbatu anaaf isin. Isinittan dubbadha. Isa gaa'ila keessa raase maqaa Yesuusin ifadhe. Isa jireenya keessa raase maqaa sun ifadhe. Dhukkuba ijoollee keessan, dhukkuba jiruu keessanitti marsee jiru maqaa gooftaatiin ifadhe. Ifatamirra. 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 Haalli sin danqe maqaa Yesuusin haa ifatamu. Haalli sin dhiphisaa jiru maqaa Yesuusin haa ifatamu. Haalli qolatti sin galche maqaa Yesuusin haa ifatamu. Koronaan kun maqaa Yesuusin addunyaa kanarraa haa ifatamu. Maqaa Yesuusin kan ifatame haa ta'u. Yaaddayna wanti Waaqayyo hin beekne hin jiru. Wanti Waaqayyo hin beekne hin jiru. Waan hundumaa Waaqayyo deebii kennaan dhiphatina. Gam jedha hundumtuu, cal jedha hundumtuu. Dhaggeeffadhaa waa'ee dhukkuba koronaa. YouTube Obdii Media Research godhaati ilaala. Waggaa lamaan irraa Waaqayyo gooftaan natti dubbate. Baay'een keessan tarii informaalii argattanii ta'uu danda'a waa'ee kana. Dhukkuba cimaa addunyaa kana raasu. Dhukkuba birrii baay'ee sadarkaa addunyaatti dinagdee addunyaa rukutu. Dhukkuba si'a xiqqootti addunyaa wal ga'u. Dhukkuba maaneejmentiin isaa baay'ee illee ulfaata. Dhukkuba cimaa product ta'e diinan eenyuun humna addunyaa kana aboosaa jala galfachuu barbaaduun product ta'e maal ta'e product ta'e har'a namoonni ilaalcha garaagaraa qabu. Anas guyyaa tokko televezyiinii irratti interview na godhanii kaan isaanii dhukkubni kun laaboraatooriitti product ta'e jedhu kaan isaanii akkasumaan dhimma baayoloojii wajjin wal qabatee uumame jedhu kaan isaanii immoo dhukkubni kun maayindii keessa jira malee lafa hin jiru namoota ittiin siyaasa hojjechuu fi jedhu ati maal amanta jedhanii warreen na gaafatan jiru. Ilaalcha kanaa jira. Garuu hafuura qulqulluurraa waggaa lamanarraa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hin dhageenye product ta'e eenyuun humna addunyaa kana aboosaa jala galfachuudha. There is a purpose behind of this. Kanaaf humni kun product ta'e si'a yeroo gabaabaatti addunyaa waliin gaa dinagdee baay'ee nyaata namoota baay'ee gaagaa addunyatti miila tokkoon dhaabu dhukkubni kun maqaan isaa maqaa hanga ammaatti dhufee hin beekamne irraa adda
qabiyyeen isaa bifti isaa maqaan isaallee wantoota hangammaatti ka'e dhukkuboota maqaan isaa hangammaatti dhaameen adda jedhe garuu jedhe Waaqayyo inni batinaa yaadda dammaqaa kadhadhaa wanti ta'u jira wanti hojjetamu jira garuu deemee kana booddee homtuu to'achuu hin danda'u jedhamee yeroo beektonni abdii gutatanitti yeroo hayyoonni abdii gutatanitti yeroo gurguddoonni harka kennatanitti waaqummaa koo ulfina koo erga mul'iseen booddee sammuu namaa keessa beekumsaaf hubannaa nan ka'a sana booddee dhukkubni kun ni qabama daangaan itti godhama naan jedhe Waaqayyo. Akkuma kana konfiraansii tokko irratti affeeramee tajaajileen dubbadhe yeroo sanaaf Waaqayyo maal jedhe kadhadhaa booddee wacuuf jirtu booddee qoramuuf jirtu booddee waan baay'ee keessa galuuf jirtu garuu durseen isinitti hima dursaatii kadhadhaa jedhee Waaqayyo dubbate. Just waan hundumtuu akkasitti ta'aatu jira jechuudha. Maal jechuu barbaadeen amma namoota baay'ee gaaga'eera dhukkubni kun dinagdee addunyaa gaaga'eera dhukkubni kun waan baay'ee hojjetee akka hamma jirrutti even anga prime minister yookaan prezidaantii Ameerikaa bira ga'uu ga'eera waan tokko garuu isinitti hima waan tokko garuu isinitti hima waan humna qabu waan addunyaa hundumaa aboosaa jala galfatu fakkaateetu jira garuu hin ifatamu garuu humna guddaan qabu garuu aboo Kiristoos garjallaa garuu humna Kiristoos garjallaa jira garuu hafuura qulqulluu garjallaa jira ni ifatama maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin dhukkubni kun sodaan isaa jireenya keessanirraa kan ifatame namummaa keessanirraa kan ifatame mana keessanirraa kan ifatame maatii keessanirraa kan ifatame dhukkuba kanaan qabamanii kan jiran maatiin keessan qulqulloonni Waaqayyoo yoo jiraatan maqaa Yesuusin jireenya isaanirraa ifadheera maqaa Yesuusin jireenya isaanirraa ifadheera ilaala jireenya isaaniitiif abdii kutatan jedhe jireenya isaaniitiif abdii kutatan maaliif haalichatu abdii kutachiisaa ture abdii kutattee jirtaa jireenya keetiif garuu isas abdii kutachiisee ifadheera maqaa Yesuus kan ifatame haa ta'u Yesuus Kiristoos xibaara yoo ta'e tolcha yoo ta'e mura yoo ta'e dhukkuba yoo ta'e of harkaa dhabuu yoo ta'e ari'atamuu yoo ta'e hojii dhabuu yoo ta'e danqaa yoo ta'e danqaraa yoo ta'e kiyyoo yoo ta'e Yesuusin siif mana keerraa waldaa kanarra qulqulloota Waaqayyoo yeroo ammaa kana waldaa dhufuu hin dandeenye garuu mana isaanii ta'anii yeroo ammaa kana tajaajila kana hordofaa kan jiran warreen tajaajila kana hordofuudhaaf haalli isaanii mijanne hundumarraa ifadheera kan ifatame isa sin jeeqe gaa'ila keessanirra lafa hojii keessanitti isa sin jeeqaa jiru ifadhe maqaa Yesuus mandara keessa jirtanitti isa sin jeeqaa jiru ifadhe maqaa Yesuus isa ijoollee keessan harkan riba keessa jeeqaa jiru ifadhe maqaa Yesuus raalabachana masheka poya labati bibika harabachana manamatiala borabachina makroda Yesuus ifadhe ela ingowwamina lallabee xumuree kadhatan jedhina hojiitu hojjetamaa jira yeroo addaa yookaan kadhannaa addaa qabatee dhufa jettanii eegina ammumaan kadhataa jira sagaleen baasaa jira sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'e hafuura qulqulluun dubbadha jireenya keessanirraa ifadheera mana keessanirraa ifadheera namummaa keessanirraa ifadheera wanta neegaatiif ta'e wanta boquu gad isin qabu fuulduratti deemu otoo barbaaddannu samiila isin qabu dubbachuu otoo barbaaddannu afaan isin qabu hojjechuu otoo barbaaddannu harka isin qabu yaaduu waan baay'ee maddisuu otoo barbaaddannu sammuu keessan qabu isa isinide isa socho'uu isin noo haayiraalaa bachiina mooyya qida dinagdee keessaniitiin isa jiru qida gaa'ila keessaniitiin isa jiru qida hojii keessaniitiin isa jiru qida barnoota keessaniitiin isa jiru qida jireenya fuula keessaniitiin isa jiru Yesuusin kan ifatame haa ta'u 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 Jesus inni si yaaddessaa jiru isa ifatamudha humna hin qabu hin sobda jedhaanii mee haleluuyaa haala keessanii hin sobda jedhaanii mee weerraa bachiina mooyyaa hin sobda jedhaanii haala keessanii harkan kennitina waan tokkoon isinitti hima kiristaanni kan inni du'u gaafa birrii dhabe miti kiristaanni kan du'u gaafa waan ta'e tokkotti irra otoo hin taane gaafa harka kennate gaafa sodaate gaafa haala isaa jalatti kufuu jalqabe nuti ijoollee leencati haleluuyaa waanuma argine jalatti hin kufu jedhame maayit reevaana kiroodiyaa labooyya reedaana masidi siraasuu danda'a si wallachiisuu si kufuu danda'a garuu jalatti hin kufin that means harka hin kennin ela diinni ijoollee Waaqayyoo inni guddaan diinni qulqullootaa inni guddaan diinni amantootaa inni guddaan seexana miti
sodaaf abdii kutannaadha. Amantii dhabuudha. You know? Amantii dhabuun diina kee guddaa. Sodaan diina kee guddaa. Hin sodaadhu jedhime hallelujah. Jabaan qaba jedhame. Leencatu na wajjin jira jedhame. Hallelujah. Ani ilmoo leencati jedhame. Jeela baana mana madiyaadha boorra bachina moo. Akkasumaan hin fokkora miti. Miiran hin dubbata miti. Hallelujah. Jesus. Wela diga boya. Mafre baana makedia. Maqaa galaana dani. Maqaa xibaartuu tolchituu iddootti shiigal. Maqaa jabaa qabnee raafamu. Hey, 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 hey. Welcome. Chika poya tuna masaria. Hajabaatu dhiiseti. Hajabaatu haalli. Garuu harkan kennin jalatti hin kufin. Ofirratti hin moosisin. Maalikoo saayintistoonni yookaan hayyoonni maal jedhu just ani hin danda'u yoo jette jedhu saayinsii dhumaanuu hin dandeessu. Nan danda'a yoo jette garuu hin dandeessu. I can jedhi jedhu yeroo baay'ee I can positive thinker ta'a. Jireenya keessan irratti hin danda'amaa dubbadha. Jireenya keessan irratti guddummaa haala keessanii otoo hin taane guddummaa waaqa keessanii dubbadha. Mee kana booddee jedha ani guddummaa haala kootitti otoo hin taane guddummaa waaqayyootti namana jedha. Cheelaroo daana makrovaana mashee preedele bedibaa mooyya. Hallelujah. Hallelujah. Jeena ani macaafa qulqulluu kana daa'imummaa kootii kaaseen dubbisuu jalqabe. Humna sagalee waaqayyoo keessa jirutti baay'ee naman. Haa ta'u malee yeroo darbe digirii koo lammaffaa yeroon baradhutti peeparii tokko akka hojjennu fi barsiisan keenya nuuf laate. Barsiisan keenya maal nuuf laate? Sila motivational speech, the power of motivational speech, the power of or the effect of motivational speech. Humni abo positive walirratti dubbachuu, humni waan qajeelaa ofirratti dubbachuu fi namarratti dubbachuu maali? Waan jedhu akka qorannoowwan hojjetaman baay'ee keessa dhuka ba'umsaa fi finding argame baay'ee keessa namni waan ofirratti dubbate akka ta'u saayinsiin nama jechuudha. Waan dubbate sana ta'u parsantiin baay'een waan dubbate ta'u isaati guddaadha. Namni waan dubbate negatiivii isaa ta'u pozitiivii waan dubbate sana ta'u waan amane sana ta'u wanta xiyyeeffannootti kenne sana ta'uunsaa baay'ee olaanaadha. Nu immoo sagalee waaqayyoo irraa Phaawulos akkas jedhe jabina Kiristoos naaf kennu waan hundumaa gochuu nan dandeenya. Wanti hin dandeenye hin jiru. Kana jechuun aboo dubbii waaqayyoo irratti qabu. Aniif isin garuu saayinsiin jedhu irraa wanti adda nu godhu humna addaatu nu wajjin jira. Inni hafuura qulqulluudha. Humna addaatu nu wajjin jira. Inni sagalee waaqayyooti. Humna addaatu nu wajjin jira. Innis waaqayyooti. Inni waaqayyo hafuura qulqulluu ollaa keenya jira miti. Fuullee keenya jira miti. Nu bukkee jira miti. Nu keessa jira. Hallelujah. Qaamni keessa mana qulqullummaa hafuura qulqulluu akka ta'e beektanii jira. Hafuurri qulqulluu nu keessa jira. Waan ta'eef humna jabaa qabannee harka kennachuu hin qabne jechuudha. Eshi inni sadaffaan maaltu ta'e? Erga jireenya isaaniitiif abdii kutatanii inni sadaffaan gabiitu ta'e. Gabii jedhame gabii hallelujah. Gabii jedha. Gabii lubbuu gabii argachuu qabdutu jiraarra. Lubbuu boqachuu qabdutu jiraarra. Hallelujah. Maal godhe gooftaan Yesuus ka'eetu bubbee sana inifate jedha. Inifate gassase ilaala. Sanaan booddee bubbeen sun in callise gabii guddaatu ta'e jedha. Lakkoofsa 25 irratti gabii guddaa sababni isaa inifate waan ta'eef. Har'a isa siraasa ifadheera waan ta'eef gabii guddaatu si ta'a. Mana keef gabii guddaatu ta'a. Biyya keef gabii guddaatu ta'a. Lammii keef gabii guddaatu ta'a. Inni har'a sinun kuraa jiru kun sinun kuraa ittiin fufu. Inni har'a sin boochisaa jiru sin boochisaa ittiin fufu. Inni har'a sirraasaa jiru akkuma sirraasa ittiin ta'u. Sababni isaa Yesuus Kiristoos ifateera. Humna nama Naazreetu Yesuus ifateera. Anis qooda afaan Kiristoos ta'e ifateera. Isa boquu isin qabe. Isa harka isin qabe. Isa miilla isin qabe. Isa sammuu keessan qabe. Humna jabaadhaan ifadheera. Ifadheera. Gabii guddaatu ta'a. Mandara keessaniif gabii. Maatii keessaniif gabii. Gaa'ila keessaniif gabii. Lafa hojii keessanitti gabii. Biyya keessaniif gabii. Maqaa Yesuusin isiniif haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuusin isiniif haa ta'u. Maal jedha? Ni ifatee gabiin guddaan hin ta'e jedha. Hallelujah. Jesus. 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 Woo! Lafa Yesuus Kiristoos jirutti gabiitu ta'a. Mandara Yesuus Kiristoos jirutti gabiitu ta'a. Raabachaa mayyaa lafa diyaana moosyaa. Addunyaa wajjin hin urgufamina. Hin unkuramina. Haala wajjin hin unkuramina. Yesuus ka'ee waan hundumtuu gabi jira.
rabachana mashepora labadias. Hallelujah. Honkura maturan, urkufa maturan. Yesus kaya garu nifate gabi gudda. Argitani wanti sarrase wan furmata hin qabne miti. Wan falan qabne miti. Amma Yesus Kristos kau qofatti jabaa fakkaate malee humna qabeessa fakkaate malee Yesus Kristos kaya jennaan gabje. Bubbeen isaa raase gabje. Hallelujah. Bishaan bidiruu isaanitti namne keessa yaa'u jalqabe. Cheelaba yama chuba chaboya. Gabi boqonna nagaa hara galfi kota waa tokkoon isiitti maajolle Waaqayyo. Karoorri Waaqayyo akkasin gabiitti jiraatani. Karoorri Waaqayyo akkasin boqonnaatti jiraatani. Karoorri Waaqayyo akkasin nagaatti jiraatani. Garuu haalli nagaa isin dhoohu, haalli boqonnaa isin dhorku isin marseetu jira. Isin garuu haala sana otoo hin taane Waaqa keessan ilaalaa. Isin garuu haala keessan ittiin hirkatinaa Waaqa keessan itti hirkadhaa. Amantii keessan kaasaa. Yeroo hundumaa wanti isin miidiyaa irraa dhageessan, yeroo hundumaa wanti miidiyaa hawaasa irraa argitan, hiriyoota keessan irraa argatan waan isin raasu ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo gooftaan gabii fide. Akka hunkurameetti nafu, akka addunyaa irraa hafamteetti nafu, akka waldaan kiristaanaa lafti waaqeffannaa waldaa kiristaanaa cufameetti nafu. Boquun keenya ol jedha, gaaffiin keenya ni deebi'a. Akka amma sabni keenya du'aa jiruu kanatti duutitti hin fufu Waaqayyo gab godha. Akka amma cuuccan jiru cuuccan kun itti hin fufu Waaqayyo cuuccaa kana saba keenya irraa gab godha. Akka amma biyyi keenya hunkuramaa jirtutti itti hin fuftu Waaqayyo nagaa fida. Akka amma addunyaan kun raafamaa jirtutti akka amma nagaa wal gaafachuu dadhabnetti nagaa wal gaafachuu nafeetti nafu. Kanaa wal dhungannee jaalaa baay'ee. Intaa kun Waaqayyo nagaa buusa. Hin sodaatinaa. Hin yaadda'inaa. Gabii guddaa. Harka keessan ol kaasaa. Cheelaa baadiyyaas. Maqaa Yesuusin gabiin mana keessan keessaa haga. Inni sirraas yaa rukutamu. Inni sin urguuf yaa rukutamu. Sapooya diiroo bachiala booya. Afuurri qulqulluu ija koo hafuuraa banee natti agarsiisa. Namoonni jireenyi isaanii gabii dhabe. Namoonni jireenyi isaanii yaaddoodhaan rukutame. Namoonni jireenyi isaanii jeequmsaan rukutame. Har'a maqaa gooftaa Yesuusin gabii argatu. Waaqayyo natti hima. Ijoolleen koo baay'een urgufama keessa jiru. Hamacama keessa jiru. Daalaa yaalaa didi bikaasa lamoora la didi bikaasa. Stabilitiin jireenya isaanii irraa erga fagaate. Ergaan boqonnaa dhabe. Ergaan gabii dhabe. Tureera warra jedhantu jiru. Humna nama Naazreetu Yesuusin gabii argadha. Afuura koon isiitti baasaa jira miti. Afuura Waaqa jabaa isa isin keessa jiruun kakaasaa jira. Holy Ghost, the power of Holy Ghost, the power of Holy Ghost. Gabii qabaadhaa. Boqodhaa. Jiruutti boqodhaa. Jireenyatti boqodhaa. Baa boqodhaa. Galaa boqodhaa. Inni sin raase, inni sin dhiphise, inni sin yaaddase. Humna nama Naazreetu Yesuun kan rukutame haa ta'u. Nagaa qabaadhaa. Yaa Waaqayyo nagaa isaanii kenna. Yaa Waaqayyo boqonnaa isaanii kenna. Yaa Waaqayyo haara isaan galfachiisa. Ani ijoollee koo nan aara galfachiisa naan jedha Waaqayyo. Ani ijoollee koo nan aara galfachiisa. Aara galfii akka biddeenaa warri beela'an, nagaa akka bishaanii warri dheebotan, aara galfii nagaa koo hin argatu naan jedha. Nagaa kootti hin boqotu naan jedha. Jaalaboo yaa baraba didi bikaasa, yaalaboo yaalaba didi bikaasa. Warra majiri bikaasa. Warra nagaa koo dheebotan, warra hafuura koo dheebotan, nagaa koo nan roobsa naan jedha Waaqayyo. Gabii nan kennaaf naan jedha Waaqayyo. Jaalati qaboo yaalaba didi bikaasa. Fuula keessan gara kootti deebisaa jedha Waaqayyo. Yaada keessan gara kootti deebisaa naan jedha Waaqayyo. Haala keessan irraa ija keessan kaasaa naan jedha Waaqayyo. Haala keessan irraa qalbii keessan deebisaa naan jedha Waaqayyo. Ija keessan irratti kaasaa naan jedha Waaqayyo. Ani si wajjinan jira jedha Waaqayyo. Gabii argattuu jedha Waaqayyo. Nagaa argattuu jedha Waaqayyo. Saba biraatiif nagaa taatu naan jedha Waaqayyo. Biyya lafaaf nagaa taatu naan jedha Waaqayyo. Cheelaa baraa laba didi bikaasa. Ilaala sababni jarri kun nagaa dhabaniif, sababa duuka bu'oonni gabii dhabaniif Yesuus Kiristoos otoo isaan wajjin hin jiru Yesuus hin wallaalan. Isaan wajjin hin jira. Bidiruu keessaa wajjin hin jira. Isaan garuu Yesuus isaan wajjin jiru dhiisaniitu haala isaanii ilaalan. Ija isaanii haala isaanii irra kaa'an. Hubadhaa. Furmaanni waan hundumaa kan ta'e Yesuus isaan wajjin jira. Kaleessa dinqii kan hojjete Yesuus isaan wajjin jira. Kaleessa raajii kan hojjete Yesuus isaan wajjin jira. Garuu iji isaanii Yesuus isaan bukkee jiru ilaaluu hin dandeenye. Garuu iji isaanii Yesuus Kiristoos irra hin taane. Iji isaanii bubbee irra ta'e. Iji isaanii bidiruu isaanii urgufamte irra ta'e. Haala isaanii irra ta'e. Maqaa gooftaatiin iji keessan gara Kiristoositti deebi'u. Xumura irratti ija isaanii gara Kiristoositti deebisanii nagaa argatan. Ija isaanii gara Kiristoositti deebisanii gabii argatan. Amantoonni baay'een ija isaanii Kiristoos irraa kaasaniiru. Biyya lafaa irra kaaniiru. Haala isaanii irra kaaniiru. Waan mimmiidhagaa irra kaaniiru. Waan ijaan
mul'atu irra kaa'anii waan harkaan qaqqabatamu irra kaa'anii kanaaf nagaan qabannaan jedha Waaqayyo kanaaf boqonnaan qabannaan jedha Waaqayyo cheellaa baay'aa Tina Moria Damana Dias Jesus Jireenya namoota baay'ee gogaa jireenya namoota baay'ee akka muka gogaa jireenya nagaan qabne jireenya goggogaa jireenya boqonnaa hin qabne caalaa badii bigaa seepooria ilaanatti dubbata Waaqayyo ergaanaaf kenna Waaqayyo kan nama tokko kan nama lamaa miti ergaa saba kootii naan jedha Waaqayyo ergaa ijoollee kootii naan jedha Waaqayyo ijoollee koo waanan jedhuun qaba saba koo waanan jedhuun qaba jedha raalabachii nama sheetrele badii bigaasa waa'ee warra addaraasha kana keessa jirtanii qofa miti Waaqayyo kan dubbatu sabni koo naan jedha ijasaa yaadasaa qalbiisaa anarraa kaasee haalarra kaa'e kanaaf nagaa dhabe naan jedha namni baay'een nagaa barbaada namni baay'een boqonnaa barbaada garuu boqochuutti hin jiru namni baay'een haara galfii barbaada garuu haara galfiitti hin jiru sababni isaa baay'ee kaansaa naan jedha Waaqayyo ija isaa mana isaa irra kaawwate kaansaa ija isaa konkolaataa irra kaansaa ija isaa mucaa isaa irra kaansaa ija isaa beekumsa isaa irra kaan ija isaa ayyaanaan kenneef irra ittiin dhaadachuu kaansaa ija isaa saba isaa qomoo isaa kaansaa ija isaa qaama ta'e tokko irra kaa'e namoonni anarraa kaasan namoonni ana dhiisan ofii isaanii duukaa bu'u haala ta'e tokko duukaa bu'u waan ta'e tokko duukaa bu'u jalqaban namoonni waan ofirratti moosisan qabu ijoolleen koo anaanni sadii waan ofirratti moosisan qabu kanaaf burjaajii keessa jiru kanaaf nagaan qaban kanaaf boqonnaan qaban waala jiina moorraa bajii dibigaasa laboora laba dibigaasa rabababababababa diyaasa cheela badii dibigaasa laboorri ada namandooriya Chena ma yala badias biyya lafaatu boqachiisoo too qabanu biyya lafaaf nagaa otoo barbaadan boora'uu nagaa biyya lafaaf sababa ta'an naan jedhe weelaara la badiasa jireenya yoo barbaadan naan jedhe nagaa yoo barbaadan naan jedhe boqonnaa yoo barbaadan naan jedhe gara kootti deebi'an fuula koo barbaadatan reelaa maantoorraa kaayoo diinamoo sheeffee deleberii dibigaas naan jedha Waaqayyo Amos boqonnaa shan lakkoofsa afurirra ergaa jirutu gara koo dhufa Amos boqonnaa shan lakkoofsa afur Kela bara la badi dibiga. Gara bershabe nakina. Gara gelgalan nakina inni bada. Inni bojama. Gara mana sagadasana. Gara do bershaba yokan nakina. Ana barbadada jiratas jira. Ana barbadada jireenya jiraatu. Kela la badi dibigasya. Jireenyi Yesus Kristos keessa jira. Jireenyi birrii keessa jiru. Jireenyi beekumsa keessa jiru. Jireenyi qabeenya keessa. Jireenyi aboo keessa aangoo keessa jiru. Jireenyi dhugaan Kristos keessa jira. Kela la badi dibigasa. Birrin algaa bituu danda'a garuu hirriba bituu hin danda'u. Beelaa daagaa baay'aa bade birrin biddeena bituu danda'a garuu satisfaakshinii namaa bituu hin danda'u. Jeelaaraa labadii dibigaas yaala boorraale lubbuu oolchuu hin danda'u. Silaa otoo birrin lubbuu oolchee lubbuun namoota baay'ee Ameerikaa, Awuroopaatti, Afrikaa biyyoota garaagaraatti sababa koronaatiin hin urgufaman ture. Nagaan ilma Waaqayyoo bira jiru. Gara Waaqayyootti adeeminu. Kiristoos hin barbaaddan. Ija keenya Kiristoositti adeeminu. Jeelaaraa labadii dibigaas. Wanti hundumtuu maateriyaal irratti ta'ee jechuudha. Maateriyaalizimiin iddoo fudhatee jechuudha. Waldaan kiristaanaa har'a raakin boo biyya lafaa lallabuutti deemtee jechuudha. The main thing, the major one is just irraanfatamee jechuudha. Kiristoos irraanfatamee jechuudha. Kiristoos dagatafee jechuudha. Kiristoos nu wajjin hin jira hin beeknu. Kiristoos waldaa keessaa dhiibnee baafneerra. Of duukaa nama duukaa qaama ta'e tokko duukaa waan ta'e tokko duukaa fiigna. Gara Waaqayyootti deebi'a. Gara Waaqayyootti adeemna. Cheelaaraa labadii gaboo iyyaa labadiyaas. Ela Kiristoos otoo isaa wajjin hin jiru otoo bidiruu keessa jiru Kiristoos dhiisanii haala isaanii wajjin wacuu jalqaban. Haala isaanii wajjin wacuu jalqaban. Haala isaanii lakkaa'uu jalqaban. Muuxannoo qaban ilaaluu jalqaban. Yoo bubbeen cimaan dhufe jedhan. Yoo bishaan bidiruutti namuu jalqabe liqinfamuudha jedhan. Saayinsii beekan muuxannoo isaanii ilaaluu jalqaban. Xumurarraa erga abdii kutatanii Iyyasuusin ilaaluu jalqaban. Otoo Iyyasuusin keessa jiru otoo hangafti nagaa si wajjin hin jiru otoo hangafti nagaa mana keessa hin jiru otoo hangafti nagaa sin keessa jiru furmaata eessaa barbaaduudhaaf jiru. Xibaartuu biraa, tolchituu biraa, sobduu biraa yookaan raajii biraa barbaadan deemina. Raajii caalu ilmi Waaqayyoo si wajjin hin jiru. Raajii caalu wangeelli fayyinaa mana keessa hin jira. Raajii caalu Yesuus si wajjin hin jira. Har'a Yesuus barbaadamaa hin jiru. Yesuus barbaadamaa hin jiru. Har'a waan biraatu barbaadamaa jira. Kiristoos otoo wajjin hin jiru akka warra biyya lafaa coccoola nama akka waynee nuuf dhume akkas warri karaa Imaa'os deemaa turan Yesuus isa dubbate dubbii Kiristoos hin dagatanii abdii kan nuti godhanne nu jalaa du'e kana booddee egaa akkasi jedhaa coccoolagaa waan hin taane dubbataa otoo karaa deemanuu Yesuus Kiristoos itti dhufee isaan qaanesse.
Angafti nagaa Yesuus wajjin jiru biyya lafaa wajjin maal huccaa? Angafti nagaa Yesuus Kiristoos wajjin jiru otoo mana kee jiru otoo si keessa jiru ilbaa'ummaa maaf irratti dubbatta? Furmaata barbaada karaa qaxxaamuraa maaf deemta? Yesuus hin dammaqsi furmaata argatta. Yesuus hin dammaqsi nagaa argatta. Yesuus hin dammaqsi boqonnaa argatta. Hin kadhanna Waaqayyoon. Hin kadhanna cheelaara laba didibi gaasee ture lebediyaaf. Amantii keessan kaasa. Xumura irratti arfaffaa irratti maa inni amantii dhabuu isaaniitiif isaanifate jedhe. Amma yoomitti amantii hir'uu taatu. Lakkoofsa 25 irratti amantii dhabuu isaaniitiif. Edaa inni kan ciise bishaan keessa, edaa inni kan callisee ture, egaa inni bidiruu keessa sababni ciiseef amantii isaanii ilaaluudhaan. Amma amantii qabu. Gaafa nan bira hin jirre, gaafa ergama kootu fudhee ol deeme. Amantii qabu amanuu danda'u jedhee amantii isaanii ilaaluudhaaf muge malee hirribni isa qabee hin turre. Hirribni isa qabee hin turre. Amantii isaanii ilaaluu fi amantii isaan shaakalchiisuudhaaf muge. Gaafa dammaqee waan hundumaa gab godhe meerri amantii keessanitti. Meerri amantiin keessan. Meerri amantiin keessan. Otoo nani dinqii hojjedhu argitanii turtan. Otoo raajii hojjedhu argatanii akkasuma na wajjin yaa'aa turtanii isin amantiin qabdanii ittiin jedhee isaanii fadhu. Amantii dhabuu Waaqayyo isin haa oolchu. Amantii dhabuu Waaqayyo nu haa oolchu. Nama amanu ta'a. Maqaa Gooftaa Yesuusin amantii keessan kaasa. Amantii dhabdanii akka warra kaaniin boo'ina. Amantii dhabdanii akka warra kaaniin wacina. Amantii dhabdanii akka warra kaaniin ilbaa'ummaan dubbatina. Kaa dammaqa amantii keessan kaasa. Gaarummaa kee fulfaadhu. Maqaan kee eebbifamu. Saba kanaan jireenya keessaniif hin sodaatinaa jette. Wabiin keessan ana jette. Falli na bira jira jette. Furmaanni na bira jira jette. Harka koo keessa nagaatu jira jette. Harka koo keessa fayyinatu jira jette. Harka koo keessa biddeenatu jira jette. Manni na bira jira jette. Wanti hundumtuu na biratti guutudha. Waa'ee jireenya keessaniif yaadda'uu dhiisa. Waa'ee jireenya keessa sodaachuu dhiisatti na amanaa jetteetta. Narratti hoggataa jetteetta. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee haa eebbifamu. Ija keessan haalarraa kaasaa jetteetta. Maarraabaa jiidhaboo yaala badiyaasa. Amantiin abuu keessaa ba'a jetteetta. Yaaddoo keessaa ba'a jetteetta. Sodaa keessaa ba'a jetteetta. Natti amanaa jetteetta. Natti qabamaa jetteetta. Ani si wajjin akkan jiru baraa jireenya jiraadhaa jetteetta. Sabni kun maqaa Gooftaatiin gara kanatti akka dhufu, gara amantiitti akka dhufu isaan gargaara. Cheelaara laba didibi gaasa. Sababa dhukkubni hin jirreef jiraatta miti. Sababa dhukkubni jiruuf duuta miti. Ilmi Waaqayyoo si wajjin hin jiraannan ati immoo amantiidhaan ilma Waaqayyoo fudhatti moosifnaan dhukkubni addunyaa balleessu sin balleessu. Daarraabaa didibi gaasa laboorree aadaa nama hunda. Sababni isaa Waaqayyootu jidduu sii gala. Ati isa amanta taanan, ati isatti maxxan taanan lafa namni baay'een du'etti jireenya jiraatta. Lafa namni baay'een kassareetti ija godhatta. Lafa namni baay'een abdii kuteetti abdii namatti horta. Cekamo yala ba dinamo sheko payado rabachana madia. Waan tokko sinittan hima. Si'a kumaatamaaf si'a miliyoona of eegdaniidhaaf dhukkuba baraa jalaa ooltotoon taane jabaa ilma Waaqayyoo nama nadhaa. Akka nama tokkootti waan namni tokko gochuu qabu of eeggannoo namni tokko gochuu qabu godhaa. Rakkoo hin qabu. Waaqa kee uumaa kee garmaleen qorin jedhamee caafameera jedha. Waaqa kee uumaa kee garmaleen qorin jedhamee caafameera. Hubannoon si eega of eeggannoon si eega hubannoon si golbooba jedhameera. Akka nama tokkootti waan namni gochuu qabu godhaa. Ammayyuu waldaa keessa yeroo teessa maaskii godhadhaa. Sanarraa rakkoo hin qabu. Over spiritualismitti nama nun. Jireenya madaalawaa sagalee Waaqayyoo irratti. Haa ta'u malee si'a miliyoona of eegdadhaaf hin haftu. Waaqayyo si wajjin taanan garuu maan ta'a. Jabina irree Waaqayyoo amanii socho'u. Hallelujah. Lafa hojii keetiitti isaa abdadhuu deemi. Mandara jireenyaatti isaa abdadhuu deemi. Mana keetti isaa abdadhuu deemi. Jireenya jiraata. Waaqayyo sagalee kootiin sagaleedhaan hin jiraachisa. Kakuudhaan hin jiraachisa. Hafuura koon hin jiraachisa saba koo. Garuu fuula isaanii gara kootti deebisan. Garuu ija isaanii haala irraa haqasan. Qiraaximboo biyya lafaa ija keessan irra keessan. Kootota biyya lafaa irraa ija keessan kaasati. Gara ilma Waaqayyoo Yesuusitti deebi'aa. Yesuusin kan barbaaddattan immoo faayidaadhaaf miti. Bu'aa tokko argachuu miti. Karaa Yesuusin biddeena nyaachuudhaaf. Karaa Yesuusin mana bitachuudhaaf. Karaa Yesuusin konkolaataa bitachuudhaaf. Karaa Yesuusin qaala'insa jireenyaa infleeshinii mo'achuuf otoo hin taane Yesuus inni Waaqa inni jabaa karaan dhugaan jireenyi isa qofa fayyinni isa qofa saganni isa qofaaf jiraati isatti deebi'a isa amana Waaqayyo immoo gaaffii jireenya keessanii hin deebisa hodhuu kenniin hin hojjetu mana Waaqayyoo keessatti har'a kaardii ATM yookaan credit kaardii goone irra Yesuus gaafa waa barbaanne qofa gara Yesuusitti dhiqnee deemna namni ATM itti fayyadamu gaafa birrii barbaadu ATM isaa luqqiseetu gaafa birrii barbaadu ATM isaa luqqiseetu maal keessa kaa'a
maashinii keessa kaa sana booddee birrii fudhateetu ATM isaa waaleetii isaa keessatti deebisee deema. Har'a gaafa rakkanne qofa gaafa nu dhukkube qofa gaafa wanti ta'e tokko nutti hidhate qofa Yesuusin barbaadachuu deena naa kenni jechuudha. Maqaa Yesuusin as keessaa ba'a. Eeyyee Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Garuu kadhachuu qofaaf otoo hin taane Waaqayyo jireenyaaf hordofa. Kiristoos dhugaadhaan hordofa. Ulfina isaatiif kennuudhaaf hordofa. Gara mana Waaqayyo gara mana sagadaa yeroo dhuftan gaaffii keessan qofa deeffachuudhaaf akka isin fayyisu akka gaaffii keessan deebisu akka hir'uu jireenya keessanii guutuu qofaaf hin barbaaddatin akka hiriyaa gaa'ilaa isiniif kennu akka ijoollee keessan eebbisu guddisu qofaaf waldaa isaan dhufina. Waaqayyo Waaqa waan ta'eef hordofa. Waaqayyo Waaqa waan ta'eef waaqeffadha. Waaqayyo Waaqa waan ta'eef sagadaa fi otoo waaqeffattanuu otoo kadhattanuu otoo ulfina isaaf kennitanuu waan isinitti hidhate immoo gaafadha. Waan gaafa isinitti ta'e gaafadha. Waan baasitti ta'e gaafadha inni deebisuu kenna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Yeroo miidhagaa nu kenniteef ulfaadha. Waan nutti dubbatteef ulfaadha. Ayyaanni kee saba kanaa wajjin haa ta'u. Sagalee amantii dubbiin amantiin saba kana irratti labsi hundi isaan irratti haa ta'u. Waan na dhageesseef eebbifame. Sagalee kanaan jijjiiraman. Sagalee kanaan haala isaanii keessaa ba'an. Ameen maqaa Gooftaa Yesuusiin. Eebbifamaa. Yeroo keessan dheeraa yeroo keessan bal'aa waan an fudhadhe natti fakkaata. Kanarra yeroo keessan dheeraa waan an fudhadheef kadhata biraa keessa galuu hin danda'u. Sa'aatii tokko ol akkan dubbadheetti hin beeka. Sa'aatii amma kanaan dubbadha jedhee yaanne yeroo gara biraa kadhata qofaaf yoo Waaqayyo na gargaare deebi'ee dhufee kadhata qofaaf Waaqayyoon isiniif kadhachuu qofaaf yoo Waaqayyo carraa naa kennee fi iskeejulii akkaataa iskeejulii keessaniitiin Waaqayyoon isiniif kadhachuu nan danda'a. Ammas kadhadheera dubbii amantii dubbadhe keessatti Waaqayyo hojii guddaa hojjeteera. Aayiseensi hafuurri qulqulluu hojii guddaa hojjeteera. Amanaa fudhadhaa Waaqayyo waan dinqii hojjeta. Baay'een isin jaalladhaa. Shaaloo. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu nullee guddaa si jaalladha. Haa eebbisnu saba Waaqayyo. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Ameen. Ameen. Eebbifamaa. Eebbifamii Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Yeroo biraa akkuma itti nu tajaajilta deebitee eebbifamii. Ameen.